السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردوفتوتا حمزة شيخ جابر. يوتيوب خنا يوفيت سبسكرايب قولي يوفيت سبسكرايب قولي يوفيت لايك قولي يوفيت اللايك قولي. أرانتنا إن شاء الله تعالى ونرتي إلا دبتشو ديمنو أحباش أحبوك أحباشية أحبو والله ودني أحباشتنا بلين حالاني نما خفل شفتي حالاني نما دينك سيفتي وانين جي رادو بدون بيخ أمني أحباش أستاذ أحمد دين جبل أستاذ خيني قالب خبجما أستاذ رايا أبا منشا أبا وللو حكمة خنجتي إسا چورا أوريك قلبي سيني هي قلبي خيسا سيقوبتو إسا خانت أوريسو بربادا غافتا كان سيف كبا فيديو تنهاقلو ماتي داولو شير قولي إن شاء الله تعالى حركي يخون ميك قبنخي يخون ميكا توكو لما سيدي أفر شان يوم قبا خانان جهجي نامنتا أحباش يجون أكانتي ورا قبا خانان جهجي وجيجون no nuti nama narrabsina ammallee maaliin dhagahee tokkootu viidiyoo inshallah ta'ala isiniin garsa maal jaa seeta live video jiran itti seenan maal jaa jara tokkootu jira jarri kun ustaad Ali Sufyaanii fi sumbar inni sun sheeli Sufyaan sun afaan Oromootuun beeku sun ibaranne komantii jalattiin dhukkee irraa kaasee baranne wasaqa afaan Oromootuun beeku kijiba malee an sheeka kijiboo sheeka san malee nagarra sheeka sanii fi Sheekh Hamzaa Jibriil san nama qixa isaanii kijibu takka rabbiin nagarsi Hamzaa Sheekh Jibriil jara isaanirra kijibuu nagarre me wata kaar isin gaafadha balee wata kaar isin gaafadha me khootu wal gaafan gaafii tana qaceellotti atis naa hubadhu Hamzaa Sheekh Jaabir yoo itti akka namummaatti akka gartee nama tokkootti na arrabsuu dandeessa waan feete godhuu dandeessa walaakin anaa fi amantii wal qabsiiftee hin arrabsin Ahbaash anaa fi amantii hujii tiyyaa fi amantii wal qabsiiftee hin arrabsin anaa fi Ali Sufyaan ummata tokko kan caqiidaan isaanii عقيدة أهل السنة والجماعة يوفيتن خبطتنو الربصة يوفيتن خبطتنو كينو الرقاصة نتي في أمنتي والكبسيفتني خجبانو ننجينا أبان فدي نما فدي هاتو أبان فدي وان غصة فدي هاتو أمنتين إسلام هذا نتي تكنو غوتي أمنتين إسلام هذا نتي تكنو غوتي خجبة جتني نتي في أمنتي إسلام ولتين في دينا ammallee waan isaan ja'an irraa takka ajaa'ibaa taniin isinii himu maali seeta raayyaa abbaa mancaafaa maallaqa guuranii masgiidaan jaarra ja'anii wanni godhanii ja'an mee qaceellotti viidiyoo tana na wajji dhageeffatan inshaallahu ta'ala maallaqa guuranii masgiidaan jaarra ja'anii tiiviidhaan banatanii gurra isin calawu raayyaa abbaa mancaatii maallaqa namaa nyaatu dhageessee ati haya jarri kuni yoo jarra dhugaa himu taate maa nama arrabsan ammallee maal ja'an kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkari watu'minuuna billaa ja'a afaanin kuntum khayra mee tafsiira aayata kanaa isinii faahimu Ahbaash كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف جتشون تلتنا ما أججن جتشو ما أحباش ما أونلاين الرت أولباتي تكاتلتنا ما أججو ربي سندقيسه والله أن إنسان الرب سوفين جو ربي آخرات أركا إنسان الرب سوفين ربي آخرات أركا إنسان الرب سوفين جو ما أحباش ما أونلاين الرت أولباتي تلتنا ما دام تلقيسني ابن تيمية مريد بالغيد شيخ محمد بن عبد الوهاب بالغيد أديرو الربا مي الربا نما الرب سوداني تلتونا ما دامتا خير نما يامتا والله تيني سنيخة خدا
أحباشي تلتونا ما دامتو الدنيا رتهن دقيني أحباشي تلتونا ما دام يويته ها ميتيتو قالا دلو يترديات ميتيتو قالا دلو يترديات Obboleewwan Islaamaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kabajamaa isaa keessatti maal nuun jaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilma'ruufi wa tanhawna أما دبي ساني تك تك توجد دقيفن لايف بي سيناني هقا لايف بي سينا مال الرأي قالن ummata wahabiyyaa qushaasha maarre qacello viidiyoo tana na wajji dhageeffadha insha allahu ta'ala viidiyoo tana eega dhageeffattanii waan isaan jedhan irratti yaadaan isinii kanna yaada san na wajji hordoftan insha allahu ta'ala waliin murteessinee obboleeyyan nuti warra dirree bahee yaa'u wahabiyyaa jedhanii maqaanuu kannan maqaan keenya islaam amantiin teenya عقيدان تاني أهل السنة والجماعة مين ما عقيدان نساء أهل السنة والجماعة تاتي ها نما الربس الدنيا متنا رانا قباسا هنجر توكو توكو نجرا بالاجين خنجرتي وانو في فدي والبهجو سن عمل إساتي في عقيدة والاتهاد صومني مالف دفه هم تراس الأركوف سلاني مالف دفه هم تراس الأركوف ها ربي مال جاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سلاني همتو في سقاقالو مراس الأوركتي سنجا كريكري سانيتي وجين نوتي أولباني وجي كراكرو داف around half time زعان قبو إساني وجي أساو داف سآنين إساني وجي كريكري قدي متاعف لكبسو هين قبو شيخ إساني توكوتو جرا akkuma footoo tan agartanitti maal godha namicha qeessii guddaa dhaqee akkana jala godhatee himnaa godha jechuudha what the hell maali akki kun maali yaa ahbaash haala kanaa wajjiin ustaazota qulqulluu arrabsitan eesh fiikumaa maal taatan ajunintum ni maraattanii رب سبحانه وتعالى خرا غاري سنا قبسيس رب سبحانه وتعالى دنديادا نما غاري سنا غد ورا غاري نما غيه تكلي تاتدبتو سنا غد خجبني خيسن نبايت خجبني خيسن كمالي غدته والله غرانا غوته ورا كومنتي جلتي غوتا hayyee bishara مينو مدغي فدانا وجه akkasi saroota ilmaan wahabiyyaa kanaaf inti qashoo haa qabaa beekta afaan babbanan asirratti ajjala yaa'anii hedduun isaanii warra gartee faatihaa qajeelanii qara'uun beekne faattu gaafii gartee ustaaza isaanii ummata saree kana jala yaa'anii isaan hin beeka hunda warra jalaa kana hunda horiidha. waan ajaa'ibaa takka yaadadha asirratti dhiifama viidiyoo isiniif inti deebi'a wanni ajaa'ibaa maal ja'anii areeda warra areeda guddifatee areeda nuti wanni guddifannuuf سنة إرجما ربي صلوات ربي وسلامه عليه بريدنا الإيراد هاي شعائر إسلامات مال تاتن مال تؤسنتك وهم إسلامنا تلتشك تشك 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 ربي صداتني ربي خالق أنا مامتي المنا ماتي من خالق أن صداتني mucaa tokkotu laayivii seene ammas waan ajaa'ibaa isiniif himaa mucaan tokko laayivii seenee laayivii tanarratti ni gaafate aboo isin ustaad Raayyaa Abbaa Mancaatii fi Ahmaddiin Jabalfaan akkanatti maallaqa namaa masgiida jaarra ja'anii guuranii yuunivarsiitii jaarra ja'anii guuranii nyaatan jettanii maaltu isinii ragaadhaa jennaan maal akka jaaniin dhageeffadhume na dhageeffadhu amma Ankan inti gaafti qaqqabu waa'ee saka quraanaa irratti deemtanii yaani yoo dhattanii ol nu wallamnes isa birrii uummata argaa guuranii tiiviidhaan ijaarratanii masgiidaan ijaarratanii tiiviidhaan banatanii maaloo kana eenyu isitti mi'oo isaa dhageessisanii uummataan masgiida ijaarratanii tiiviidhaan banachuu jira. Ani
kana akkuma jirut mee kana waa'ee diittan sifaati ustaas diittan sifaati. Warra biyyaadhaan akkuma beekamu muhaadaraa magaalaa Hararii killee Hararii keessa gaggeessan biyya adda addaa baddeessa gaggeessan san hundarratti miliyoona 7 masjida rabbii ijaaru jirra yuunivarsiitii diin islaamaa ijaaru jirra jaani arraa miti ittiin bare ittiin guddate eegaysi maallaqa kana guuru jiran harricha miliyoona 7 ilaalaan jirtu reema ganda kamiin dhibame masjidni eddee kamittu ijaaramaadhuma jira bara laal amma laal maal si fakkaate amma karaa gabaabaa yaani isaan birrii tana kanatti fayyadamuun isaanii beekamaadha yaani kana namootan isaanitti dhiyoo gaafachuu ni dandeetta laakiin amma sammalee afacha siif ni maali amma dhaggeeffadhu kan TV banachuusi qobaadhumatti himamee yoo uummatatti himamees yoo mataa jaraarraa ta'es kan TV qobaadhumatti baname malee masgiida ijaara jedhamee kaa'ame birriin tokko masgiidaa fuudhamee kaa'ame akkamitti waan tokkoon ijaarama masgiidaa fuudhamee kaa'ame waan tokko namni karaa tokko biraatti jallis hin jiru isinummaa achi maqaa balleessuu jettanii abaluu akkas ta'e kan masgiidaatiin achi fuudhee ijaare maal godheeni hin jirtu kun dubbima sobaati isinumarraa fokkiftii bare gaa asuma culluqaa dubbadhaa malee gaa masgida uummatarraa walitti sarakkabanii TVdhaan banatanii kun fayantu gaa eessumaa fuudhanii yoo lafumaa fuudhanii makallattanii kunis namni isinitti himes hin jiru wanti isin keessaa beektanus hin jiru inni isin immoo Ahmadiin Jabalii Mano, anggo yo karaa dhugaa barbaadan qoy gaa fixadhee keenya kan kee dhaggeeffadhu gaa. Yoo dhugumaan karaa sirriitti deebitanii karaa qajeelaatti deebitanii dhuguma falmattaniis ta'e barattaniis ta'e dhattanii fuutaniis bulchuu waan hunda hin dandeessu malee dhimmettanii teessanii abaluun kun hinaaffaa isinumarraa hin beeysa bari hinaaffaa fakkaata bari gaa Ahmadiin Jabal akkasii raayyaa akkasii maaloo akkasii. Maaliga namoota gurguddaa ulamaa akkasii fayyana qafuutanii si warri xixiqqoon ammallee asii ol reef guddattanu maqaa balleessitanu maaliga ustaaz jeelaan faantu nama isin taraa keessatti isin dubbattanu barbeediti. Eeshi saabii amma dhaggeeffadhu laal. Waa'ee baasuu itti hin jirta. Ragaadhaan qabne obboleeyyan. Waan jedhu dhabe sandeemiiti warra isaanii dhiyaatu gaafadhu. Ati eessaaf iddii haasoyte dura ati eessaaf iddii haasoyte siyaa gaafadhu bar wallahi mucaan rabbi warra jannata haa godhu nama sammuu bareedaa qabu mucaan amma gaafii isaan gaafate kun sammuu qulqulluu qabu maal je'eeni aboo yoo kijibdanillee kijibuma isinirraa fakka laa ilaaha illallah yaa rabbi naman qaanjeysin nama qaanjeysitullee gartee yoo kijibdanillee jeen kijibuma isinirraa fakkaatu waan gartee hinaafa fakkaatti jeentu hinaafa dhugumattuu hinaafa tanaa alaati hafeeme obboleeyyan hinaafa fakkottuu tanaa alaati hafeettanii yaaddani hinafne wallaahi tuni gama biraati yoo laallee bocolummaadha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra waa walitti bocolun godhin ammaan tana maqaa namaa nyaachuuf waa meeqa walitti bocolan maallaqa namaa nyaatan maallaqa namaa adeero namni yoo ammaati kaatee masgiidaa fi waa guureet wallaahi ahbaashii laayivii deemtu namni loovii kaa'uuf ahbaashii malee hin jiru islaamni addunyaa tanaa hundi ni jibbare ana qofaa miti islaama addunyaa tanaa guutuu jibba tanaafu yaa ahbaash ahbuusha ahboo kijibni gaarii miti kijibni gaarii miti yoo kijibdallee kijibuma gartee ulfaataa osoo hin ta'in kijibaa falli namni beeku tokko kan akka taraa duraa kijibdan sanuma kijibaa insha allahu ta'ala viidiyoo tan akka jaalattan abdiin qaba yoo jaalattan like share subscribe godhuu hin dagatina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu viidiyoolee babbareedduu kana tan isiniif dalayna itti fufna ahbaashillee dhukkee itti kaafna akka isin lafa qabattu hin arganne isaan goona asirrattiin isinirraa xumuraa nagayatti naa tura assalaamu alaykum wa